Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota iftuun tartiimaan akkam jirtan naga keessanii bakka jirtan nageenyi rahmaani isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Warroonni gama chaanaalii kiyyaa haarawaa dhuftan subscribe godha. Har'a akkamitti uffata keenya irratti callee takkaa'uu wantoota garaagaraa dirree miidhagfachuu dandeenya isa jedhu isinii qabadhee dhufee jira. Isa kana jechuudha akkamitti akka dirtan anam isa kana irra diraa jira jechuudha. Akkamitti akka dirtan isa diruudhaaf immoo ituu maal tokko isin barbaachisu isinii qabadhee dhufee jira. Turtiin keessan hamma dhumaa na waliin haa ta'u isiniin jedha. Jalqaba irratti jechuudha. Jalqaba irratti wanti nu qopheeffannu kirrii hin qopheeffanna. Kirrii isa kanan qopheeffanna. Lilmoo hin qopheeffanne jechuudha. Marfeetan isii ittiin hodhinu hin qopheeffanna. Erga isii tana qopheeffannee booda isii tana erga qopheeffannee wantooti nu barbaachisu inni kun calleedha. Calleedha jechuudha. Calleedha inni kun. Calleen kun isa kana fakkaata jechuudha. Isin mul'ate ta'e isa kana fakkaata. Xiqqishooleedha. Isii kanan qopheeffanna. Inni biroo immoo isa kanallee qopheeffanna. Inni kun bibillicii jedhama. Bibillicii jedhama na fakkaata afaan keenyaan. Biyya kanatti immoo karas jedhama, tartar jedhama. Karas hin jedhamu, tartar jedhama. Isa kana jechuudha. Inni kunillee bibillicii dhuma sanii garuu gosa lama jechuudha. Malkiin isaanii bifni isaanii tokko miti. Kun xiqqoo keessa dimiin isaa kun immoo adiidha. Isa kana qabadhee dhufee isiniin jira. Turtiin keessa nama dhumaa na waliin haa ta'u isiniin jira. Isa kana akkamitti akka dirru tokkoffaa isa kana bibillicii kana hin qicadhaa. Erga qicadhee waan irra naqadhu qopheeffadhaa. Isa irratti naqadheetiin jira. Calleellee xiqqeessee hin qicadhaa. Walmaddiitti naqadha jechuudha. Haala gabaabaan odoo kirooshiin soqin odoo lilmoo garaagaraa hin soqin lilmoo mana keessan takkaa uffata yeroo biyya jirtan wantoota garaagaraatiin hodhan manaa qabaannan haala salphaadhaan uffata keessan irratti dirtanii miidhagfachuu dandeessu isiniin jedha. Anama kunoo haala kanaan qicadheeti qopheessitiin jira. Jigaa yeroo gadi qabe. San booda harka kiyya irratti ol kaasa. Harka kiyya irratti akkana fudhadhee inni kun lilmoodha akkuma isinii hime. Amma irratti diruu eegala jechuudha. Isinii mul'atanitti fakkaate kunoo utama dura diraa jirurraa jalqaba. Turtiin keessan hamma dhumaa na waliin haa ta'u isiniin jedha. Kunoo jalqabeetiin jira. Akkana erga godhee callee kiyya fuudhee itti diradha jechuudha. Kun amma lilmootti direetiin jira callee. Erga lilmootti diree ka'ee akkanatti qabee akkana ciibsaa san booda ammas irratti hodha jechuudha. Uffata kanarratti hodhaa deema. Hodhaatiin deema uffata kanarratti. Kun amma irratti hodhamee jira. Argitan na fakkaata. Isa amma itti diree hinoo isa kana kun ammaayyuu jechuudha. Isa kana akkanatti hin hodhaa. Ammallee erga kan hodhee geesse ammas callee biraa fidee tartarii san wajjin jechuudha. Takkaa'uu bibillicii san waliin fudhadhee akkanatti jechuudha. Ammas irra dira uffata kanarratti dira jechuudha. Tartiiban osoo gadi hin daddabsin tartiiba isaatiin diraa deema jechuudha. Akkanatti quba kanaan gadi qabattanii achi booda akkana horaantanii irratti diruu dandeessu isiniin jedha. Haala salphaadha dhugaa isiniin jedha. Haala salphaan mana keessanitti uffata keessan miidhagfachuu dandeettanii callees ta'ee wantoota garaagaraa gatii xiqqishoodhaan bittanii irratti ofii keessanii irratti diruu dandeessan isiniin jedha. Anamma kunoo akkuma isin argitan kana irratti waraanee diree jira. Akkana gootanii kunoo isin mul'atanatti fakkaate kunooti
kunoo maashaallah hedduu qomallee nama hin cinqu wanti inni nama dhibullee hin jiru. Sadi illee diruu dandeettanii lama illee diruu dandeettanii tokko illee diruu dandeettanii garuu kan miidhagu immoo lama yoo ooftan immoo hedduu bareeda hedduu irraa mul'ata jechuudha uffata sanirra. Kun inni kun amma abbaa lama fudhadhee firee lamaan jechuudha hedduu mul'ata kunoo hedduu mul'ata akkas godhaa isiniin jedha. Kanuma wanti ani qabadhee isinii dhufe turtiin keessan waan oli turtaniif galatoomaadha. Akkasuma chaanaalii kiyyallee subscribe like share gochuu hin dagatinaa. Warroonni haarawaa gama chaanaalii kiyyaa dhuftan subscribe godhaa maatii kiyya tahaa isiniin jedha. Kanuma hiriyoottan koo haala salphaadhaan uffata keessan irratti callee garaagaraa wantoota barbaadan wantoota irratti dirachuudhaan miidhagfachuu barbaadan kamiyyuu haala kanaan irratti diruu dandeessu. Homaa nama dhibu. Anamma fakkeenyaaf beelloo irratti diraa jira jechuudha. Uffata aruusaati irratti diraa jira malee maqarabaa takkaa'uu uffata kiyya irratti illee diraan jiru. Uffata arabdoonni ittiin heeruman takkaa'uu biyya keenya sinuma jira. Biyya keenya irra callee kana baay'isanii hin diran malee isaanii callee kana filatamaadha jechuudha. Callee irra diruun uffata aruusaa. Anamni inni kun uffata aruusaati beelloodha. Booda dhumarratti isin argisiisuu danda'a. Kanaaf chaanaalii kiyyallee subscribe godhaa isiniin jedha. Turtiin keessan hamma dhumaatti na waliin haa ta'u. Maallaqa guddaa baaftanii bootaa makiinaa hodhu takkaa'uu mana makiinsaa fi fiddanii baasii guddaa baasurra yoo ofii akkanatti irra jirtan baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee waan salphaadha. Baay'ee waan nama cinquu miti. Haala kanaan jechuudha. Kanaaf jajjabaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Buleeyyantii warroonni amma dura na jajjabeessitan warroonni amma dura subscribe naa gootan warroonni akkasuma jabaadhu naan jettanis hedduu isin galatoomfadha. Ammas immoo daran na jajjabeessuu qabdanii chaanaalii kiyya daawwatuu qabdan viidiyoolee kiyya like share gochuu qabdanii isiniin jedha. Oromootiyya akkasii naa jiraadhaa. Oolmaan keessan oolmaa khayrii isinii haa ta'u. Nagaa keessan haa oolaa. Bye bye.